Yaa mucaa namaa lafeen kun jireenya qabachuu hin danda'e naan jedhe. Ani immoo yaa Waaqayyo gooftaa kana si duwwaatu beekaa naan jedhe. Ammas lafee kanatti raajii dubbadhu. Yaa lafee gogogaanana dubbii Waaqayyo dhaga'i jedhii naan jedhe. Amen. Amen. God, thank you for this day. Thank you for blessing us. Please let people know that you are real and you are good to us and you bless us every day. In the name of Jesus I pray, amen. 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 Sagalee afurii karaa afurini gara nama akkanii dhufu akkasnee turre. Innis sagalee inni hundumaa gararraa jiru sagalee Waaqayyoodha. Inni kan biraa sagalee diinaati, kan seexanaati. Inni sadaffaan sagalee foonii jechuun foon qabeessa taanee waan jiruuf nu keessaa sabuubu jechuudha. Nu keessaa sabuubu sagalee Waaqayyooti qabni inni ilaalla. Inni afuraffaa immoo sagalee oduu jechuudha. Information oduu namatti darbatamu. Inni maal nu sagalee gara furiin dhufu. Kana keessaa baqadheen jiraadhaas jechuun hin danda'amu. Unless yoo biyya lafa kana gadhiisne. Kanaaf sagalee afuran kana akkamitti jireenya amanaa tokko affeetti godha. Istii sagalee Waaqayyoo keessaa sagalee afur jenneerra isa jalqabaa ilaalla. Inni jalqabaa sagalee seexanaa. Sagalee seexanaa yoo sabni tokko dhagaye, yoo namni tokko dhagaye, yoo lubbuun tokko dhagaye maal seera uumamaa irratti gizeenni Yohaan itti deemee dubbate. Yohaan wanti inni godhe sana gaafa isheen raawwatte appilii sana gaafa isheen nyaatte sagalee Waaqayyoo keessatti akkas jedha. Seera uumamaa 3:10 irratti gaafa Waaqayyo yeroo qabbanaa'utti gizeenni gara isaanii deemu ilaalanii baqatanii baqatanii moo hin dhokatan dhokachuurra mootummaa ta'e hin sodaatanii. Sagalee kana yoo dubbise natti tola. Maaliif yaada koo kan hin taane hubachaa yoo deemne gaarii. Waaqayyo gooftaan garuu namicha waamee eessa jirta jedhe. An sagalee miilla kee iddoo dhaabaa keessa dhaga'ee qullaa koo waan ta'eef nan sodaadhe. Nan dhokadhes. Waaqayyo qullaa kee ta'uu eenyutu sitti meedha. That's the point. Namni kun egaa sagalee diinaa dhaga'e. Sagalee diinaa gaafa dhaga'u sammuu isaa keessatti waan tokko uumee darbe. Maal uumee? Sodaatti naqe. Sagaleen diinaa gaa akka sodaan nu godha. Maal dhageenya sodaachaa jira? We have to calculate. Sodaan maal keessaa bu'a? Sodaan cufa maaliiti? Sagalee kee dhageenyetu sodaanne hin dhokkanne sana. Kakuu haaraa keessattis yoo deemne ilaalle Yohaannis 20:19 irratti sagalee akkasii dhageenya. Ergamoonni gooftaa Yesuus Kiristoos duukaa turan warri inni nu baasadhanii hojii isaanii dhiisanii adeemsa isaanii dhiisanii waan hunduma isaanii dhiisanii Waaqayyoon deema. Diinni dhuma gooftaa Yesuus seetee gaafa chaappaan itti gootee fannoo irratti fannistee akaasa guddaa sana gangachiteetti galchitu. Ergamoonni mana cufatanii taa'anidha sagalee Waaqayyoo. In sodaatame. Eenyu sodaatan? Hangafoota Yihuudootaa sodaatan. Sagaleen inni dhufe sun maal godhe? Inni dhokachiise kan inni jalqaba irratti hojjetee bare sun. Inni Addaamiif Yohaan irratti hojjetee bare suni jarati
sodaachise inni dhokatanii mana cufatanii ta'ani inni wanti hundumtu isa bukkeetti banaa ta'e garuu achi deemee nagaan isiniif haa ta'u. Amen. Sagaleen diinaa sodaattu nu godha, dhokattu nu godha. Maal jalaa dhokannaa? Reyaalitii jalaa dhokanna. Dhugaa jalaa dhokanna. Dhugaa karichaa fi ificha isa ta'e gooftaa Yesuus jalaa dhokanna jechuudha. Waaqayyo asitti dhufee nagaan isiniif haa ta'u. Isin warra dhokattanu miti. Isin warra mana cufattanii teessanu miti. Isin warra fuulduratti adeemtanudha. I have agenda for you guys. Isin warra ammandaara lafaatti deemtanudha. Maal taatani? You forget all that story. Anoo sin duukaan jira. Anoo jiraataadha. Anoo moo'ekeera. Sagaleen inni lammaffaa sagalee ofii keenya keessa baasnudha. This dangerous zoonii tokko beektu yooba high voltage electricii bukkee deemta dangerous. Sagaleen kuni na keessaa ba'a waan ta'eef achitti eessattuu kaabsiti. Asitti moo eessattuu kaabsiti sana keessaa ba'a. Kanaaf seera lakkoofsaa irratti Waaqayyo Musee kakachisee saba koo biyya kakuutti galchi adeemsa deemi gaafa jedhamu falaasfaa tokko jalqabani Waaqayyoon gargaaruu fakkaata gaafa sana akkas jedhani jedhame hin mari'anna nama 12 fillaa walitti akka nun buusneef immoo gosoota keessaa tokko filleetu akka isaan deemanii to'atanuuf ergina jiran biyya sanatti gaafa erganu deemanii to'atanii gaafa deebi'anii dhufan garuu sagalee gara fidanii dhufani inni amantii qabu kaablee bakkas jedhe biyya Waaqayyo na argeessan sa Waaqayyo yaade waan ta'eef humna kooti miti humna Waaqayyootiin hin galaana diimaa ce'e waan ta'eef deemeen qabadha jennaan horri kan jiru godhi bukkeera wasaaf kun hin danda'amu akkamitti danda'amaadha reyaalitii fidanii kaa'anii agartee tatii hojjaa jira nu bukkeetti qurubbisa fakkaannadha sagalee of keessaa ba'u ani hin danda'u ani hin tarkaanfadhu ani hin deemu inni Waaqayyo dubbate tarattiidha inni Waaqayyo dubbate meebii dachaasaadhaaf ta'a malanaaf miti inni Waaqayyo ilaale meebii isa sana ta'a how I can do this amaalekoo dhedheeraadha amaalekoo horii qabu amaalekoo gimbii guddaa qabu amaalekoo Waaqayyo kanarraa goonee ilaallan baay'ee kanaaf be confident Waaqayyo irratti isaan ofitti dubbatani Saaraa fi Abrahaamiin hin mul'atu. Saaraan haati mana Abrahaamii dhala waan hin godhanne fedhe. Hojjettuu Aggaar jedhamtu tokko immoo qabdi. Isheen mana biyya Gibxii turte. Saaraan Abrahaamii Waaqayyo dhala godhachuu akka nu dhowwe hin argita. Kanaafis hojjettuu koo bira ga'i. Tarii isheerraa nama maqaa koo kaasu aannan argadha ta'a. Kun immoo isa keessaa burqee Saaraa keessaa burqe. Waaqayyo ani Elshaadaayidha. Ansin eebbisa. Bayi urjii ilaali. Kana godhi. Amanadhu hin jiraatta. Boqonnaa 14 irratti ofiisaa gooftaa Yesuus Kiristoos itti mul'ate mootiin Malkiiseedeqidha. Nyaata buddeen kenneefedha. Dhugaatii wayiniis hin kenneefidha. Kakuu haadha Abrahaam nagarre sanuu asirratti caafamee jiru. Sanuu yeroo ji'a jalqabaa irratti raawwannu Waaqayyo Abrahaamin dhufee kakuu sana gaafa ni raawwatu agarra. Sana hundumaa keessa garuu gaaffii keessa ture. Maaltu soolishiniidha? Maaltu iddoo qabata? Maaltu moo nu gargaara akka maatiitti? Arrabsoo kana keessaa kan nu baasu maaliin? Teessee xinxilte. Teessee kaalkuleetii goote. Oh! I have one thing. Biyya ormaarraa mucaan fide tokko jira sheetaan godhadha. Hin turre yaadi namaa akka yaada namaatti waa tokko gochuu solutionii nutti fakkaata nan godha nama addaa ta'ee isinitti lallabaa jira. Sagaleen kun anatti siin dubbata. Aggaar bukkee gee Abrahaam aggaar bukkee gaafa ga'u probleemii solvii taaletu dhalata. Probleemii solvii taale kun maali? Aggaariin ulfoofte. Mucicha akka hin ajjeesne mucaa
Saaraan tuffatamte. Inni beeka dhiphinichi akka foonitti deemu. Inni baate. Abrahaam garuu gizee rakkinni obboleessa isaa Looxi wajjin dhufe akkas jedhe. Obboleessa koo please don't fight with me. Anaan kan na eebbise Waaqayyoodha. Na hojii fighting godhe. Anaan kan ni Waaqayyo na eebbise kanan beeku waggaa 75 baheeni qabeenya kana hundumaa godhadhe. This is impossible namaaf. Isatu na eebbise na hojii ol hin didin sabarbaadhu fudhadhu jedhe. Asitti Saaraan rakkate Saara. Samuna digin do whatever is good for you. Waan feete godhi jedhe. Maaliif namni Waaqayyo irratti hirkate Waaqayyoon ilaala malee situation hin ilaala. Namni Waaqayyoon amanate amanate sana beeka malee mina amante ishee dabartu har'aa miti. Inni sadaffaani sagalee oduu information isa jira. Saamu'eel isa lammaffaa boqonnaa 15 irratti akkas ta'e. Abesaloomitu mucaa Daawititu naannoo sana gizee dhaabbatu hin gorsanii akkas jedhanii gorsanii gaafati as dhaabbadhuuti firdii qajeelaa namoota Israa'eliif kennita kan taatu siidha maal jedhanii isa prepare godhanii lafa inni dhaabbateetti dhufanii gaafa isaa firdii kennanu inni immoo qabee ammatee dhungataanii ture sagalee Waaqayyo. Abbaan isaa garuu mootummaa sana qabatee jira. Inni Waaqayyo yaade inni karaa Saamu'eel dibame inni Waaqayyo achi kaa'e sun achi jira. Garuu diinnasii waa hojjetti turte. Diinnasii waa prepare gooti turte. Kun hoggaa afuriif hojjetan irratti. Maanni hoggaa afuriif gara galma Yerusaalem isa galurra dhaabbateetu nagaa gaafata. Hin dhungatamuuti. Gaafa dhungatee nagaa gaafate kana jedhu odeessi baay'ee argate. Odeessi baay'ee qabate. Oduudhaani odeessi baay'ee qabatee tuqa. Oh, now I'm capable. Amma kaa ani yeroo right time irra geeraati. I have to act. Aatti gaafa godhu akkas jedhe abbaa isaatti. Waaqayyoof kan hin haroo wareegetu jiraati. Deemee aarsaan dhiyeessee dhufaatiin hayyamee jennaani nama Waaqayyooti. Nama harka Waaqayyo argeera Daawit. Nama jireenya isaa Waaqayyo keessatti arge waan ta'eef Waaqayyoodhaaf immoo siin nobu deemee aarsaa dhiyeessi gaafa achi taa'ee oduu tokko uume. Oduun inni uume akkas jedha. Obboleettii koo lafa dubbiste. Abesaloom kana booddeedha. Namoota dhoksaatti biyya gosa Israa'elii hundumaa keessa adeemanii battala sagalee fiinnoo dhageessisaati. Abesaloom loltuu mandara Kebroon mootii ta'ee jedha dubbadhaa. Fiinnoo dhageessisaati dubbadhaa. I am the king. Information dabarsa. Iyyaa dubbadhaa. Dubbadhu. Silkiidhaan dubbadhu. Intarneetiidhaan dubbadhu. Teekstiidhaan dubbadhu. Mootii ta'eeranii dubbadhu. Gaafa kana dhaga'u Daawitiin akka yaada Waaqayyootti himame. Inni Waaqayyo saba isaatiif kaase. Iddoo isaatii baqate. Annani bara. Informationiin diinni taaktikii isheen hojjettu. Information yerii kanatti, information century kanatti kana waldaa kiristaanaa kan isheen itti hojjettu. Waan hin taanetu jira. Waan hin taanetu ta'e. Waan hin taanetu akkas ta'e. Akkasiin akkas ta'e. Information kun he cooked for 4 years. 4 years booddee Daawit eessaa ka'e. Mootummaa isaa irraa ka'e. Hin baqate. Akeeki Waaqayyo qabu garuu saba isaati. Waa'ee lubbuu isaati waan ta'eef Waaqayyo gaafa inni Daawititti dubbatu agarra. Kana booddeedha natti fakkaata Daawit kan inni faarfannaa 91 irratti kan inni caafe. Dubbiin kee miilla kootiif ibsaadha kan inni. Maaliif dubbii namaa dhaga'e? Tiraampeetii dhaga'e? Oduu namaa dhaga'e? Iddoo isaa gadhiise. Iddoo dibata isaa gadhiise. Iddoo itti Waaqayyo isaa ilaalanii gadhiise. Iddoo raajiin itti dubbatame gadhiise.
yaa saba Waaqayyo diinni Daawitiin attaakii gochuuf isinitti fakkaata. Akkas jedha Phaawulos, attummaa seexanaa hin daganne. Daawit achi ka'u miti taargeetii seexanaa. Daawit iddoo sana gadhiisuu miti. Daawit yoo baay'ate waggaa 70 ture. Hojii Waaqayyo achi akka hafuuf, yaadi Waaqayyo achitti qabu akka inni iddoon geenyeef, Waaqayyo saba Israa'elitti kan jedhamu iddoodhaa balleessuudhaaf duukaa buutii turte. Kana duwwaa miti. Macaafa moototaa isa duraa irratti sagalee kana agarra. Asitti immoo informationii tokko agarra. Nama Waaqayyo Eeliyaas, nama Waaqayyo hinaaffaa aarsaa ijoollee Waaqayyo dhiisanii Waaqayyotu mormaatti galanii agarra. Kana keessatti Eeliyaas keetu differensii akkamii akka uume sagalee Waaqayyo nutti dubbata. Waaqayyo lafa inni dhokatee jirutti illee Waaqa isaa ta'e akka isa nyaachisaa ture sagalee Waaqayyo nutti dubbata. Waaqayyo ture hundumaa galagalchee warra raajota jedhaman sana fitee mootummaa Waaqayyo maqaa Waaqayyo kan guddise. Namichi jagni kuni oduu dhaga'e gamas. Oduu eenyu dhaga'e? Oduu Elsaabeet dhaga'e. Ispiriitii Elsaabeet kan jedhamee irratti kadhatamu kanaaf. Oduu dhaga'e. Waan ta'e baqadhu hin duutamu. Amma si dhume. Eeliyaasis respondii godhe. Maal godhe? Taayetu gisee Waaqayyoon kadhatame. Maaliif kadhata? Ajjeese. Kadhan nama natti bata ture gara kadhate daadara Waaqayyo jireenyaaf nu waame waan. Eeliyaas namni guddaan sun garuu oduu gaafa attentionii kennu Waaqayyo iddoo ishee waan beekuufi iddoo kun natti tolte ishee wasinii dubbise. Akkas jedhe Waaqayyo kadhannaa keessi dhageera hin jenne. Eeliyaas maal taates hin jenne. Eeliyaas wanta ati dubbattu sirriidhas hin jenne. Akkas hin godhe. Waaqayyoon hundumaa danda'u. He knows the source. Source isa waan beekuuf akkas jedheen Eeliyaasiidhaan. Eeliyaas probleemii kan keeti malee kan jiraa miti. Maal godhe? Ka'iiti nyaata qopheessee fedhe. Nyaata nyaadhu dhugi. Nyaatee rafe. Maaliif yaadi isaa achi hin jiru waan ta'eef. Ammas inni yaada Waaqayyo irraa qabu akkas jedha. Yaa Kana'aan nyaadhu. Ammas ka'ee nyaadhu. You have to eat and drink. Maal dhuga? Bishaan dhugi. Maaltu nyaatama? Sagalee Waaqayyo maal nyaadhu nuun jedha. Mul'ata keessatti Yohaannis maal arge? Mul'ata 3 irratti Yohaannis maal arge? Ergamichi dhufee nyaadhu naan jedhe. Anis macaafa ishee xinnoo sana fuudhee nyaadhe. Inni nyaadhe sun immoo maal na godheedha? Afaan kootti minyaa'e. Afaan kootti minyaa'e. Innis afaan kootti akka dammaa minyaa'e. Waaqayyo nyaadhu. Karaatu si dura jira. Karaa adeemsati deemtu dheeraadha. Karaa natitti adeemtu kun immoo fagoodha. Guyyaa 40 halkan 40 waan ta'eef nyaadhu Eeliyaas jedhe. Waaqayyo rakkina keenya enterteenii nu gochuu dhufa miti. Waaqayyo solutionii nuuf kennu dhufa. Solutioniin isaa Waaqayyo nuuf kennu immoo sagalee isaa akka dubbifannu barbaada. Akka isa nyaannu barbaada. Akka isa gaafa nyaannu innumti yugaa'ii nu godha. Innumti yugaraa nutti agarsiisa. Achi booddee jedha Eeliyaas amma eessaatti adeeme? Tulluu seenaa yommuu ga'eessedha. Holqa dhagichaa tokko keessa lixee achi keessa hin bulle. Sagaleen inni ergamichi nyaadhu sun eessaan ga'eni? Waaqayyo bukkeedhaan ga'eni deeme. Waaqayyo wajjin ol argani. Yaada Elsaabeet wajjin ol arge miti. Sodaa ishee wajjin ol arge miti. Mootummaa sana sodaata miti. Katticha keessa galcheen sagalichi. Iskeela 47 irratti innis mana qulqullummaa keessa hin burqedha. Hafuura Waaqayyo nuuf kennedha. Isatti yoo hidhamne oduu keessa
sansochoonetti achiika sagalee waaqayyoo silaatti deebi'u sagalee waaqayyootti dhufne waan ta'aniif akkas jedhe ka gooftaa Yesuus Kiristoos dhugumaan isin bartoota koo yoo taatane dubbiin koo isin keessa jiraate dubbichatumoo birmaduu isin baasa akkamitti birmaduu baana birmaduu yoo baane moo maal arganna kana jireenya addaatti waan jiraannuufi kana oma shakkiin qabnu understanding goona dheeran namana dubbii waaqayyootti yoo jiraanne maal goona jechuudha dura hundumaa dura isa xinxilla jechuudha isa yaadna jechuudha kanaaf Maatewos 6:33 irratti akkas jedha duraan dursa mootummaa waaqayyoo barbaadaa jedha isatti yaada keessan qabaa isatti hidhamaa jedha isa yaadaa jedha don't worry about this and that waa'ee shunkurtiif waa'ee qullubbii yaadin waa'ee anteneef waa'ee fayyisaa yaadin waa'ee koof waa'ee caaltuu yaadin maal yaadi dubbii waaqayyoo yaadi dubbii waaqayyoo bakka hangaa jirta isa yaadi dubbii waaqayyoo sitti kenname sun iddoo qabachaa jira isa yaadi isarraa si kaasuu barbaaddi seetan isarraa attentionii kee kaasuu barbaaddi seetan kanaaf dubbii kee achitti qabi Niqoodimoosiin maal jedhe lammata dhalachuu qabda dubbii waaqayyoo yaada biyya lafa hojjeessa olii utubee deemu miti inni kan waaqayyoo addadha inni kan waaqayyoo kophaadha Niqoodimoosi kaa mana waaqayyoo keessatuma jiru dubbii waaqayyoon beeku ture gaggeessaa ture kanaafi akkas jedhen yaa Niqoodimoos kan isitti maa jedhu kuni dubbii hafuuraati dubbii jireenya bara baraati dubbii galma qabuudha dubbii dhageessee irra darbu miti dubbii iddoo tokkoon si ga'uudha iddoo tokkoon si ga'e mamaa si godha jireenya bara baraa siif kennaati come to the point isa maali lammata dhaladhu lammata dhaladhu maal akkamitti dhalata maali dubbii waaqayyoodhaan lammata dhaladhu don't bring your experiences keessa fidi sagaraajii garaajii gara waggaa 23 hojjedha isan fidin as keessa don't bring that kan keessa immoo dubbatachuu dandeessu dubbii waaqayyootiin dhaladhu hafuura waaqayyootiin guddadhu hafuurri sun immoo lamatti si geessu qaba inni immoo dhufe anaa wajjin ol si agarsiisa Niqoodimoos do that akkas naan jedhe xannaan as keessatti waldaan kiristiyaanaa inuma jeeqamti antene naan jedhe nu fayyaa rakkanna maal taate xannaan jennaan nama nadatiin guddisuu barbaannaa maybe akkas taalaati nama nadatiin guddisuu barbaannaa it's impossible jechuudha namni tokko amanuu qaba gooftaa Yesuusitti amanuu qaba barachuu qaba dandeettii gattaa'etu waaqayyo fayyisaa ta'uusaa hubachuu qaba wangeelatu nama ceesisa hiriyummaa miti experience miti gizee dhalannu kamaal taana we become matured maalii ta'an matured sagalee waaqayyoo ta'an yeroo yerootti guddadhaadha Phexrosi dhamaa jedha dhama hundumaa dhamaa ingilizeenyaa isaa akkas jedha you must work hard maal jechuun barbaade gizee dubbii waaqayyoo barru ija keenya tasammaaf gammachiisirraa kaasna jechuudha inni achi taa'ee dubbichisiisu lakkaa bineensittii sana we know the target amma kaisa rukuchuudhaaf adeemna jechuudha akkamitti isa rukunna akkamitti isa bakkaan geewwanna sanuu ari'atu sa iddoodhaan kaasu sa olii keenya akkanuu walitti minyoomne godhu sa olii keenya akkanuu wajjin deemnee hojii waaqayyoon kaasne isa godhu akkamitti rukunna sagalee waaqayyoo nu keessa jiraate dhuba akkas jedhe hojii ergamootaa irratti lakkii deemnu jennaani deemuu qabna amma qilleensi isaa gaariidha this is the time to go an markaba ofuutti experience qaba kaa hin argitamiti sanas hin argitanti baadhi sun hin socho'u
Kompaasii koos hin argita miti kan agarsiisa ilaali. Inni Waaqayyo dursee agarsiise garuu eenyu wajjin uxatte jedhe. Akka nama hoolaa qalamu deeme miti Gooftaa Yesuus Kiristoos duukaa. Phaawulosis akkasuma duukaa deeme. Inni Waaqayyo jedhe kan dhufe. Inni Waaqayyo jedhe gaafa dhufu Phaawulosi amma maal godhe? Yaa jarana inna nu keessaa namni tokkollee hin dhumu hin duutanu inna jedheetu nyaata cabsee kenneefe isa bichaamuu miti. Gizeessan markabicha keessaa baanii abidda kan qaammatan immoo achitti immoo abidda sana anxaatti itti naqaa ture. Achittis diinittiin inni isheen hojii Waaqayyo hambisuudhaaf yaadde sun dhufteetu harka Phaawulosin ciniinte jedhe. Gaafa ciniintu inni bareeda kan akicharra jira miti akkas urgufe abiddatti keessatti urgufe. Achitti gaafa dhumtu inni kan bukkee taa'ee akkas jedha Waaqayyoon deemaa dubbifadha amma du'e. Amma dumeera. This is the time. Isaan Phaawulos keetti deebitu kan amma maafurri Waaqayyo isa deemtere. You gonna go Roma. Eenyu bukkee? Mootii bukkeen immoo si dhaabate. Hallelujah. Amen. Namni sagalee Waaqayyoo qabatu fuulduratti adeema. Namni sagalee Waaqayyoo qabatu isaan loluu hin beeka. Namni sagalee Waaqayyoo qabatu isa fuuldura Waaqayyo kakunni kaa'ee haala gararra Waaqayyoon ilaalee adeema. Namni Waaqayyo abdiisaa Waaqayyo. Namni sagalee Waaqayyoo of keessatti qabu yeroo yerootti sagalicha dheebota. Wasara